السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس أمة أورمو هنداف أورمون أكيد تقبرونتي قافا جارة في أبا ولدانيس سلا جارة في أبا ولدو باتني تيفي اللي فنون قبط جارة في أبا بكلام بهني وزي سان ولداني ولدافزني تيفي اللي في خرمسال باندوستي نقبتي هم يكونوا قبرون سيدي هما نرومو تكيو أكفل اللي تو هم ورمو غني تقول نجرا يونو اللي أجيسي يونو اللي أكفل نقول يجرا haareetti uummanni amaaraa kun aangoo irratti deebinaan uummata amaaraa qofa osoo hin ta'in naannoo hedduudhaa akka adda daguutti warri amaaraa wajji walii galan haareetti saba sablammoonni Itoophiyaa kunis bakka irra guddaan isaanii uummata keenyaadha waan jaalatan natti fakkaatan. Kanaaf haareetti gabrummaatti Abiyyii fi Abaanis osoo akka bineensa wal eeggatanii Oromoo maal bilisoomsitanii miti Oromoo gabrummaa irratti hin deebisina. Yoo Oromoo bilisoomsuu kan barbaadan taate walii galaatii diina keessan uummata amaaraa Minilik kana fira warqa kanuma dhaamsa fayyan.